ወደ አረንጓዴ ቦርሳ አለ እዛ ጋር ቦርሳውን ከፍተሽ እዩ ቼክ አድርጊ። ልብሱን እዛ መኪና ላይ አድርጊ። ችግር የለም እንመለሳለን። አንቺ ቆይ ለምንድን ነው የምከለኪው? ማንም ምንም አይነካብሽም እኮ። ፓስፖርትሽን ለምን ደበቅሽ እስካሁን? ትናንትና አይደል የጠየቅኩሽ? ፓስፖርት አለሽ ስምሽ ማን ነው ብዬ ታዲያ ለምን ትደብቃለሽ? አልደበኩም እኮ እዛ እጄ የመጣው ሰው ነኝ። አሁን ራሴን ሰላም በለኝ ብቻ ነው። እዛ ቦታ ላይ ግቢ። እሺ መኪና ውስጥ አረንጓዴ ቦርሳ ያን ቦርሳ አውጪ። እንዳለ ለምንድን ነው እዚህ ተደበቅሽ ነገር አለ? ገንዘብም ካለ ማንም አይነካብሽም። እሺ ተይ ላላኛ ገንዘብ አንፈልግም። ሀቢብ ያለሽ ላይ ብለን እኛ ገንዘብ ላይ አይደለም እህቴ ውዴ እኮ እኛ እንድንረዳሽ ብቻ ነው። እሺ ጠይባ እኔ ሀገርሽ ልጅ ነኝ አልኩሽ እኮ እኔ መርሳ ወርጌሳ ነኝ። እሺ በቃ እንየው በኋላ ቢያንስ እንትን እንዳሉት ገባሽ? እነሱ እንዳያስዱብሽ እኔ ልልሽ በደንብ ብዬ ነው። ማንም ምንም አይነካብሽም ማየ ልጅ እንደዚህ መከለክል ከሆነ እኔ እንዴት አድርጌ ነው ይያዝ? በቃ እዚሁ እንዴት ነው ይዤሽ የምሄደው? በሻንጣሽን እየከለከለ ለምንድን ነው ሙቤ ሙባረክ ilaaltanii meeshaan keessa jiru miti. Shaantaa laaluun dhoowwate mijiyoon shaantaa tokko xiqqaa tokko garaa keessa irraa isa baasuu dhoowwite homaa godhuu hin dandeenye akka hin fuudhee deemaa namni micayyoo qodaa isii akka laallee dhoowwite. Laa bakka seeraa keessaa bakka. Fuudhee poolis xaabiyaan keessaa poolis xaabiyaan irraa fuudhuu dhabaatan buusee biraa deemu waan takka godhuu hin danda'u. Kanuma dhufu dubbiin jirtu karas. እማዬ ፖሊስ ጣቢያ ልውሰድሽ ይሻላል? ሻንጣሽ ከሚፈተሽ በቃ ሻንጣውን እዚሁ እናስገቡሽ። ፖሊስ ጣቢያ እንሄዳለን። ልጅቷ ምንም አያማትም። እኔ የምንደብቀው ነገር አለ። obboleessi shaanticha humnaan laala. አንድ ቪዲዮ ልዝጋልሻ? ልዝጋ ቪዲዮ ልዝጋ ወይስ እንዴት አወራው? humnaan laala. ኦኬ ልጅቷን አውራት። ሙቤ አንዴ የሄድኩበት ሙቤ አቤት ሙቤ እንደጋሙ እንደጋሙ አቤት humnaan laala shaantaa maaliif biratti argamtee jirtu waan ta'eef mucaan kun poosti godhamteetti oddee yoo qodaa namaa fuutee baate isintu gaafatamaa. Manas kanum manjare itti kenna polisi itti kenna jedhe bari. Akkati akka carraa yoo xiqqoo warri as keessatti gargaaruu barbaadan jiraatanii kan maasii kenninaan tikkeetti akka kutanuu fi bisiilmatti kennanii karaa nuti yoo namni himan jiraatan yaadachiisa. Tole. Dhanuma guyyaa gaarii siif haa ta'u. Guyyaa gaarii. Hayyee galatoon. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sagaleen kee jiru. Galee akkam taate? Maal jechuu? Kunoo reefu dhufe. Maal jechuu beetan? Mube, Oo, nagaan siifatu akka moolte qaaliin. siifillee haa ta'u giiftii koo. Maal hubannaati mucaan wayii tokko si gaafatti baay'ee rakkina guddaa keessa jirti mube viidiyoo jedheefiin ture si bira naan geenye fakkaata. Ganuun na bira kee kunuun naan ol galee meerra ijoollee warri viidiyoo hojjetan jedhu hin argadhu. Ijoollee taaptaap godhi harki haa ta'u yookiin deemi yookiin taaptaap godhi. Koppiliin sheer godhi mana keeti manni kun. Tokko ana barkan viidiyoo hojjete mube. Mube. Qalladati. Bannaati dhugaa waaqayyoo sagalee ta'ee fi viidiyoo jedhee fi ramucaadhaa fi baay'ee rakkina guddaa keessa jirti dhukkufattee baay'ee dhukkuba guddaa keessa jirti maaloo adaraa keessa jettee bo'aa jirti mucaan. Warri biiroo sarii baay'ee dhukkufattee dhukkuba guddaa keessa jirti. Dhuftanii callisanii natti himinaa lakkoofsa biiroo yoo qabaattan malee jechuun nageessa miti maalan godha. Siin dadhabeera. Mube dhaggeeffadhati mucaan biiroo keessaati gaafa dhukkubitti hammaatu gadi ishee hariyanii beektee karaarra jiraachaa turte namatu karaarraa ishee kaasee amma ammaatti ishee deeggarsa godhaafii jira beekta. Eenyu? Ani mucaan liibiirra dhufteetu bilbila mubeen alaadhu maal bilbila mubeen gargadhu nabee jettee jennaan viidiyoo siin hojjedhan bilbila isaan qabuun jedhe guyyaa meeqammoo mana kee dhufee nag seensisi jennaan na seensisuu hin dandeenye mubeen. Nggak video desa. Ni nam fida shi. Buzee jedhamti. Ayyeen tara naa fidi. Ayyeen qashii moo dhalim bilbilaa. Bilbilee fidi. Mube salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Wan koo jirtu. Akka mangisti akkam nagaa qabdaa. Nagaa jirra wallahi alhamdulillah. Bagaan of jiraate gaarii namaa. Mini sini baga jiraatan. Akkamiin egaa sagaleen kee dhagahamaan jiruun si habar mubee billaalee akka ijoollee mana naagaama soodara keessa jiran. Sagaleen kee dhagahamaan jiru. Yaani sagalee si qofatu sagalee tahaa jira furmaani nuuf argamaa hin jiru jechuu barbaade. Maagalu sagalee ta'uu malee. Sagalee ta'uu sini ta'uu malee. Waan sini gochuu dandeenyu qabnaa kanaa ol sagaluma sini taanee boonyee boochuu waliin boo'uu teenye malee. Dandeettu gara toomeeti garuu jajaatee rabbisiif haa kafalu wallaahi bakka garma. Argaan jira bara sima qofa beekta amma ni jira. Ijoolleen shamarranii kan ijoolleen shamarranii ilaaltan iyyuu laayikii gochuu sitti jabaadha. Laa wallaahi nafi gara kiyya laayik gochuun natti hin jabaatu. Yaani namni hundi akka tokko miti ni beekaa mire akka yaadu namni biraa yaadu dhabuu danda'a. Miidiyaa laalamu nama kuma dhibbaa afurii boo'ee ilaalame ijoollee mana jaalatan tu laayikii godhe argeera warra laayikii godhe warra laayikiin goone jechuudha. Viidiyoo kiyya riipoostii gochuu miti ana akka waamne fooloo naa guddifta wayi an fooloo irra gaaddu'an. Eengada sababii mataan fooloo miiliyoona tokko dha. Fooloo miiliyoona tokko si jalaa gubatee miti dhiyoo sana. Namni meeqatu miiliyoona meeqa baatee taa'u footoo miiliyoona tokko fooloo miiliyoona tokko kuma dhibba sadii dibbiin godhee kanan gube sagalee isin ta'u. Isinoo yoo laayik goone mucaan kun fooloon isaa hin dabalaa nama bira ga'a jettanii jechuudha. Nama kuma dhibba shan turaali namni kuma shantamni laayikiin godhe maa jettu uummata marzii wallaahi uummata marzii kan arginu. Oromoo wallaahi osoo ati gastii banatti namni ganda keetii osoo nama arrabsaa kan jiraatu taate osoo yookiin immoo namni ganda keetii yoo duraasi dhattee laayikii goota. Yeroo namni sagalee sii ta'e sagalee kee laayikii gochuu jabaata qurcii ilmoo qurcii. Osoo ati nama feemas takka asirraa mataa gaggara galchitee arrabsaa kan jiraatu taate even kan ilaalame caalaa laayikiitu ni baay'atanii beektaami garuu sagalee ati namaaf taatu dhukkubsataa sagalee taatuuf rakkataati sagalee taatuuf namni laayikii hin godhu kun seeruma Oromootii walirra hin gallu garuu biyyoon keenya akkaan dararamaa jiranii akkaan rakkachaa jiran. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Ani kajiru Dubai.
daldala tokkotu nama dhiiraa biyyarraa fida jireenyaan 3,270 narraa fudhate biisaa ammoo biisaa guyyaa 3 na erge amma ammoo anitti dabalu silkiin irraa hin kaasu. No. Waan kana irraa haasaan jira. Ijoollee mana madaamitti rakkatte malee waan kana irraa amma haasaan jira. Tokko gaa? Ookee. Sagalee ta'uu deema torbee tokko guyyaa shaniin booda sagalee nan ta'a ijoollee warra birrii nyaatame. Ati manni kun mana rakkataatti gargaaramu ta'uun beektaa? Buleetii koo. Mubee assalamu alaikum. Waalaikum assalam. Koinaan naamu. Buleetii koo. Mubee assalamu alaikum. Lakkoofsa keenyaa jiru. Manni kun mana akka ta'an itti gargaaramuu fi mana sagalee keessanii akka ta'e ni beektaa obboleettii koo. Zeenaba. Manni kun mana akka ta'an itti gargaaramu ta'uu ni beektaa? Hin beekaa nu kanuma dhufe si bira. Manni kun mana akka ta'an itti gargaaramu ta'uu ni beektaa? Hin beekaa nu kanuma dhufe. Qabdaa. Kanaan dura mana kanatti rakkataa gargaartee beektaa? Gargaartee beektaa dhaqoo? Ani moo? Mana kanatti rakkataa gargaartee dhaqoo? Ani moo? Eeyyaati. Mana kanatti rakkataa gargaartee dhaqoo? Ani moo? Eeyyaati. Sagalee siin ta'u. Birrii kee miti yoo barbaadan kalee kee yoo fudhatan sagalee siif hin ta'u waraabbadhu sagalee koo akkana naan jedhe mubaarakni. Birrii goona nyaata. Takkitti na fixachiisi sirraan bu'aan amma. Nuti qabadhu dabalee dubbanna. Obboleettii kiyya kan amma gadi buute Zeenabaa akka rakkataa mana kanatti gargaaramu nan beekaa jette. Miti gaafa namni ganda keetii dhukkubfate yookiin immoo gaafa namni gandi keetii gargaarsu yookiin immoo markaza keessatti gargaarta miti nama. Maasha Allah. Achuma deemni ani umurii koo guutuu mana kanatti fixadhee ijoollee mana kanatti deeggarsa gootu malee birrii miti yoo kaleensi keessaa ba'e akka dhufte wallatti hin galle arreesiitiin si gaafadha dhumate. Waan dhukkubaa fi geessa waan dhukkubaa fi mana madaamii keessatti rakkatteen alatti dhageesse namni mana madaamii keessatti rakkate mana keessatti deeggarsa godhee dhiisee rakkoon qabu sagaleen sii ta'an rabbiif jecha. Namni dhukkubfate sagaleen taa'ameef namni birriin si jalaa nyaatame dhageessa namni birriin si jalaa nyaatame akka dhuftee irratti ni manne bagasi nyaatanii. Mubee. Waraqaattiin deeggarsa goote mana kanatti kottuuti fidi. Mirga kooti fidi. Nyaatanii dhiisanii manna galchi. Waraqaattiin deeggarsa kanaan manni kun mana rakkataa ta'uu nan beeka. Hadha reefan dhufe. Maasha Allah. Gaafa rakkataan dhufe asirratti ani sa'atii 24 laayifii irra taa'aa bulu ati bakka biraatii shubbiftaas taaptaap kompliin biraamin 100 maasha Allah. Ustaaz maqaa keessanii 250. Abalu maqaa keetiin 50 jetta. Gaafa birrii keessa amantii sagalee siin ta'anu miti deemi. Achumatti dhaqiibadhu bakka dhattee gargaarsi wallaahi gargaaru keessa yeroo 100 gargaarti yoo wali. Garuu mana kanatti gargaaru haraama. Nama ganda keetii jira, nama kiristaanaa jira, nama islaamaa jira, jaamaa jira, haadholii jira. Meeqa gargaarame? Takkoon kee birrii miti warri dallaala Dubaay baga gammaddan. Wabillaahi ilkariim yoo isin miiliyoona tokko nyaattan yoo isin irraa haasee arrabni koo aydamu. Nama mana kanatti deeggarsa godhe malee. Nama kanaan dura mana kanatti deeggarsa godhe sagalee nan taa'e mukatti cabsee irraa fuudhee. Kanaan achi yeroo deeggarsa shuu nama 250 nama 100 taa'e miskiitichi. Birrii 500 barbaadame rabbi jedhaa gargaaraa jedha miskiitichas taa'e. Haa ta'u yoo namni ganda keetii gadi ba'e malee gandummaa akka akkasii micciiree si keessaa baasa. Jise ati nama ganda keetii yoo ta'e malee yoo namni ganda keetiin dhukkufanne yookiin immoo namni ganda keetiin gargaarsifne akka waan borsaa mubaarik galuutti hin deeggartu. እዛ ዜብትም እዩ ቆይ መለሳለሁ።
መኖሩና ባለመኖሩ ሳይሆን ወደ አረንጓዴ ቦርሳ አለ እዛ ጋር ቦርሳውን ከፍተሽ እዩ ቼክ አድርጊ። ልብሱን እዛ መኪና ላይ አድርጊ። ችግር የለም እንመለሳለን። አንቺ ቆይ ለምንድን ነው የምከለኪው? ማንም ምንም አይነካብሽም እኮ። ፓስፖርትሽን ለምን ደበቅሽ እስካሁን? ትናንትና አይደል የጠየቅኩሽ? ፓስፖርት አለሽ ስምሽ ማን ነው? ታዲያ ለምን ትደብቃለሽ? አልደበኩም እኮ እዛ እጄ የመጣው ሰው ነኝ። አሁን ራሴን ሰላም በለኝ ብቻ ነው። እዛ ቦታ ላይ ግቢ። እሺ መኪና አረንጓዴ ቦርሳ ያን ቦርሳ አውጪ። እንዳለ ለምንድን ነው እዚህ ውስጥ ተደበቅሽ ነገር አለ? ገንዘብም ካለ ማንም አይነካብሽም። እሺ ላላኛ ገንዘብ አንፈልግም። ሀቢብ ያለች ላይ ብለን እኛ ገንዘብ ላይ አይደለም እህቴ ውዴ እኮ እኛ እንድንረዳሽ ብቻ ነው። እሺ ጦይባ እኔ ሀገርሽ ልጅ ነኝ አልኩሽ እኮ እኔ መርሳ ወርጌሳ ነኝ። እሺ በቃ እንየው በኋላ ቢያንስ እንትን እንዳሉት ገባሽ? እነሱ እንዳያስዱብሽ እኔ ልልሽ በደንብ ብዬ ነው። ማንም ምንም አይነካብሽም ማየ ልጅ እንደዚህ መከለክል ከሆነ እኔ እንዴት አድርጌ ነው ይዤ በቃ እዚሁ እንዴት ነው ይዤሽ የምሄደው? በሻንጣሽን እየከለከለ ለምንድን ነው ሙቤ ሙባረክ ilaaltanii meeshaan keessa hin jiru miti. Shaantaa laaluun nu dhoowwate mijiyoon shaantaa tokko xiqqaa tokko garaa keessa irraa isa baasuu dhoowwite homaa godhuu hin dandeenye akka hin fuudhee deemaa namni micayyoo godhaa isii akka laalli dhoowwite. Laa bakka seeraa keessaa bakka. Fuudhee poolis xaabiyaan keessaa poolis xaabiyaan irraa fuudhuu dhabaatan buusee biraa deemu waan tokko godhuu hin danda'u. Kanuma dhufu dubbiin jirtu karas. እማዬ ፖሊስ ጣቢያ ልውሰድሽ ይሻላል? ሻንጣሽ ከሚፈተሽ በቃ ሻንጣውን እዚህ ቡና አስገቡሽ። ፖሊስ ጣቢያ እንሄዳለን። ልጅቷ ምንም አያማትም። እኔ የምንደብቀው ነገር አለ እንጂ obboleessi shaanticha humnaan laala. Emma አንድ ቪዲዮ ልዝጋልሻ? ልዝጋ ቪዲዮ ልዝጋ ወይስ እንዴት አወራው? humnaan laala. ኦኬ ልጅቷን አውራት። ሙቤ አንዴ የሄድኩበት ሙቤ አቤት ሴንስ ሙቤ እንደጋሙ nagama. አቤት humnaan laala shaantaa maaliif biratti argamtee jirtu waan ta'eef mucaan kun poosti godhamteetti oddee yoo qodaa namaa fuutee baate isintu gaafatamaa. Manas kanu manjare itti kenna poolisitti kenna jedhe bari.
Thank you.